artistoota qofa singalcha karaa bitaatiin. Walin dhibina. Waldhiibuun qabnu amma sagantaan kun akka bareedu yoo barbaanne hundi keenya gahee taphachuu qabna. Kanaaf suuta jedhaati wal dhageeffadhaa. Walin dhibina. Artistoonni asuma fuuldura kana dhaabadha. Tarree qabadha asumatti. Walin dhibina warra artistoota bira jirtan dubatti deebi'a qeerroo. Dubatti deebi'a. Wal miidhuu dandeessa waan ta'eef walin dhibina maal taatanii? Wala dhaggeeffannu dhaggeeffadhaan tokko sirna gaggeessaa artistii keenya beekamaa Nohoo Gabanaa seenaa baay'ee dheeraa qaba waan ta'eef warri asitti wal dhibaa jirtan gama ce'aa teessoo jira. Namni baay'een dhiyaa ganaas yeroo inni guutti waan ta'eef jidduu kanatti namni miidhamuu danda'a gama ce'aa. Iddoo salaataati amma iddoon sun. Nu dhaggeeffadhaa. Warri margarra dhaabattan hundi keessan gama ce'aa. Qeerroo. Socho'a. Warri as keessa teessan iddoo qabadhaa ta'a. Sagantaa bareedaa taasisuudhaaf walaa dhaggeeffannu. Artistoonni akka asirra dhufan barbaaduumi. Isin gadi bu'a. Ibsoo kennaafi. Maalirra ta'a tole haa dhufanii. Isin bu'a dargaggeessi qeerroon bu'a artistoonni haa dhufanii. Walii haa gallu. Akkasii walii galuu qabna yoo ijoolleen artistoota haa dhufan jettan isin iddoo gadhiisaa fi dhaabadhaa yookaan tigii qabadhaa.
walirraa dhoowwa maal nama miidhuu dandeessani bara. Jarana walaa dhaggeeffannu ijoollee dhaggeeffannaa warri as keessa seentanii artistoota bira dhaabbattanii iddoo qaban atattaman. Warri dhaabbatan ta'a warri as keessa dhaabbatan ta'a teessoorra warri dhaabbatan. Ijoolleen artistoota bira dhaabbattan al tokko artistoota garana fudhachuuf jenna waan ta'eef iddoo nu gadhiisa al tokko. Dargaggeessi al tokko xigii qabadhaa qabadha wannoo iddoo qabadhaa yookaan gamachaa. Namni kayna artistoota seenan teessanii amala kennuun hin danda'ama bara. Namoonni kayna achuma iddoo qabadhaan walaa dhaggeeffannu amma sirni kun akka bareedu barbaannami. Kanaaf naamusa qabannee gaggeessaa artistii keenya seenaan isa yaadatu gaggeessuudhaaf hundi keessan iddoo qabadhaa. Mee margarrattuu ta'a isteediyoom irratti ta'a gubatti deebi'atti ta'a. Warri fuuldura sangaa bakka ta'a. Marguma irratti ta'a isteediyoomii keessa. Ijoolleen qeerroo duubatti deebi'aa maal taatanii maanguddoonni iddoo qabatanii. मैं खाना चला amma warri tribunii keessa dhaabattanis gaazexeessitoota alatti gadi bu'uuraa ammas keessaa sagantaan ergalamuuf waan ta'eef isteediyoomii keessa taa'achi margama ifama nu godha al tokko gadi nu ba'a. Naman dabarsiin amma guutee jira tribuuniin. Mee dhaggeeffadhaa. Galatooma, galatooma.
lammiin Oromoodhaa galatooma hora bula gurmuu kanniisaa rabbi sinaa godhu gurmuu teenya gurmuu kanniisaa rabbi haa godhu jabaadhaa geettattaa bakka walii laadhaa iddoo teessumaa waliif laadhaa waliif quuqamaa gettaa ati akka sagantaan tun bareedaan geggeeffamtu namuutuu gettattaa iddoo qabaddaame ta sirri lama seeyomi keessas ta warri fuuldura kana dhaabatan duubatti deemee ati ta margarra ta nami tokko keessuma jala qeerroon tokko ayidariin jala taa'ame ayidariin jala nami tokko teessoo rakkateetta nama tokko keessuma tokko asirraa kaasiin jira asirraa Hello, walaana keenya yeroo tokko warri balbalarra jirtan keessummaa ol galcha. Jaran afkafaa iddoo waan ta'eef gara istiidiyoomii keessa bal'ifadhaa ta'a. Lafi jira waan ta'eef. bakki dhaabbachaa jirtan san bakka janaazaan kaarraan tana kabajaan geggeessa adeemnu bakka taa'u makiinaadhaan achi dhufe kaduubaatiin ammoo bakka itti sagadamu waan kana hubadhaa hanga fageenya geggeessu deemnaa miti mee obsaa tasgabbaa ijoollee nama gurguddaadhaafis bakka hennaa dargaggoon gaggabbaa hawan dhaggeeffannu obboleeyyan keenya adaraa wanni sagantaan bareedaan kun akka nu jalaa hin badne bakki amma taa'ee jirtan ka fuullee jiru kuni bakka makiinaan goota har'aan tana gaggeessaa jiru qabatee dhufuutti dhaabbatudha. Laala isa duuba immoo bakka itti salaatamu bakka salaataati. Obboleeyyan keenya waan dhaggeeffannu waan kana hubadhaa ifuma keessan murteessaa mee akka isin fakkaatan murteessaa waan guddaaf walitti dhufnee beekaa tasgabbaanee haa hubannu bakka wal dhorkachuudhaafi miti warri ijoolleedhaa warri dargaggootis manguddoo dhaabbattu jallaalaadhaa barcuma irra taa'ina wal kabaja asirraayis warri akka ijoolleedhaa gabbu'aa qaaniidha manguddoon osoo dhaabbattu sagantaa kanan balleessinaa obboleeyyan keenya piliis bakki itti duraa bakki teessan tun bakki hulaa duraa sun bakka janaasaan makiinaadhaan dhufee itti dhaabbatu isa duuba immoo bakka itti salaannu sirna qaba gaggeessaan gara duubaa deema
warri osoo manguddoon namni guddaan dhaabbatu barcuma qabate qaanfadhaa buleeyyan keenya warri raasikaa ijoolleen meelaa islaala isin harkaa jirra. Galatoomaa tasgabbaa bakka qabadhaa dirreedhaas gadhiisaa. Asammoo bakka nan dhaabbadhu kana duubaa fi cinaa fi gamaa gamana warri jirtan warri ijoolleedhaa warri dargaggoodhaa keessumaan bari hin dhufne maatiin gooticha keenyaa hin dhufne bar nama hedduudhaa isaa wajji dhufuu deemaa bar eessa keenya mee eessa keenya gara keenya hunda keenyan keessummaa hangaa taane eenyu geggeessina. Meelaala bilis naannoo kanarraa itti qochi walirraa asiinu. Dargaggoonni fi keessanii yaadaalaan ifuma yaada. Amma hoggaan janaasaan dhufu akkanatti hoggaa dhufu nama baay'ee dhufa manguddoon dhufa maatiidhaan dhufa keessummaa fagoodha harargeedha arsiidha biyya hundaa dhufeen dhufa Finfinnee dhufeen dhufa kanaas kuma qabaadhaa obboleeyyan keenya. Rabbiif jedhaati murbu'aa dargaggoonni keenya as keessa jirtan asirra teessanii fedhii waan murbu'aa walqabuudha walqabsiisuu namoonni baay'ee kuma meeqa ta'u ta'anii wajji bilis murbu'aa Warri kun oduu ta'anii akkamii mul'isna? kabaja aadaa keessatti maanguddoonni wantoonni dhaqaati murbu'aa ibsuu. Please, ita asis manguddoonni beeku qabatanii dhufaa jiru. Eessa keenya nama kunneen Jatuhnya sana, mati nuhogo akan jatuh usaha doke kamu, boleh itu di sana bukan Indonesia, boleh kabarnya habur, kata. Dargaggoon Kenya, ayong Kenya, goon Kenya, kabarnya naginggesan. Warra seta bulle mano. Kanaaf akka gaggeeffamu isin beeku ijoollee aadaatiin guddatanidha. Asii nubu'aa jechaa jiru. Nubu'aa fedhiin keessanii nubu'aa. Kanaatiin tajaajilli ala keenya isinii asin teessu gara irraa. jechuudhaaf hunda isaaniis deemaan jenne namni kajoolleedha laalaati maadaa keenyaatti safuu keenya gaa wal kabajuun warra guddaa kabajuun arraan tana bakka buunnee maatii mooticha isaa ta'umme keessummaan gaggeessaa kanaaf Finfinneedhaa bakka adda addaatii dhufe isaa ta'umme kanuma yaadaatii aduudhaa jira ni beekna aduu hamtuu jira daqiiqaa muraasa sa'aatii takka bakkanaaf haa wal cinqinu haa rakkannu obboleeyyan kenna haa rakkannu tuni jaalala kabajaa hangama keessatti qabda waan ta'eef waan gaariidha garuu kabajachuudhaaf
Ella dhaggeeffachaa jirra dargaggoota keenya kabajaniitu ba'aa jirtan sin kabajnan illee deebisnee iddoo kanarra warri jirtan bu'a. Harka mirgaan warri jirtan kun bu'a. Please bu'a. Of ajajaatii, of kabajaatii, aadaa keessan kabajaa bu'a. Kanaatitti buutu ammallee itti buusuuf dabarta. Please wal kabajaa. Amma kana waan goota keenya geggeessina innee wal kadhachaa jirra bane. Namoonni harka mirgaa jirtan dargaggoonni bu'aa sirraa. Nu bu'a. Humni nageenya. Humni nageenya naannoo keenya as jirtan kana waltajjiitti karaa mirgaaf karaa bitaa waltajjii kana qooda nuu qabsiisa. Warri karaarra teessan kun asirraa bu'aa namni eessaan gala. Namoonni karaarra teessan kun ba'aa hundi teessan Bufajirani warri salaannis ga'ee jira warri salaataan qophooftanis qophaa'aa xiqqoon eegaa osoo janaazaan hin dhufne salaatuunis hin ta'u sheekotiin as jiranii warri dhufaa jirus warri as jirtanis qophaa'aatii xiqqoonuuf afaddaa dargaggoon keenya immoo bakkanuu qabadda. Warri karaa mirgaa kun diddanii iflaala ifumaa deebi'aa allaala Rabbiif jedhaati jaarsolii dhufan abbootii gadaa abbootii amantaa dhufaa jiran kabajaatii iddoo nuu gadhiisaa. Maatiin hoo goobanaa iddoo teessis nu qabnu nu gadhiisaa dargaggoonni keenya rabbi fedhaafi. Please. Namoonni karaa keessanii karaa cuftan kun ammas nu gadhiisaa. Karaa nu gadhiisaa. Kottaa bu'aa isiniin jechaa jiru hiriyaa keessan. Hiriyoonni keessan nu bu'aa wal kabajaa isiniin si waamaa jiru. Hiriyoonni keessan si waamaa jiru. Bu'aa sirna kana bareechan jechaa jiruuti. Waamicha hiriyoota keessanii dhaggeeffadhaatii bu'aa. Waamicha hiriyoota keessanii dhaggeeffadhaatii nu bu'aa. Humni nageenyaa as keessatti naannoo kanatti ramadamtan harka mirgaatiin warra taa'an kana karaa nu qabsiisaa. obboleeyyan keenya warri muslimaa warri salaataaf jarjartan nu oobsaa dhufaa jira walumaan bakka takkatti salaadhaa.
Please, warra seessan dargaggoonni tokko hundi keessan nu bu'aa waan unumni dhaggeeffachuu yoo baattan hiriyoonni keessan si waamaa jiru bu'aa. Waamicha hiriyoota keessanii dhaggeeffadhaati bu'aa qeerroon keenya. Goota keenya kabajaan haa geggeeffannu. Ulfaadhaa nu bu'aa. Waaqayyoos naa eebbisuu sirriifa keessaniin nu bu'aa. Humni nageenyaa gara waltajjii kana bitaa mirgaatti nu godhaa. Qeerroon keenya nu bu'aa ammallee. Lubu'aa ulfaadhaa waaqayyo sinaa kabajuu. Namoota kumaan lakkaa'amutu dhufaa jira. Abbootiin gadaa, abbootiin amantaa, hooggantoonni naannoo, hooggantoonni federaalaa, maatiin, jaarsoliin biyyaa dhufaa jiru. Isaan dhufanii iddoo ta'an yoo dhabanii nu qaanessa. Itti qaana'uu danda'uu qabna. Please. Dargaggoonni keenya bu'aa inni achi teessee na laaltu kun bu'ii maal qaba yoo buuteen? Dargaggoon kanaa xumurru osoo kanan jiru akkana nutti hin dhufne. Gootni gaggeessaa jirru dhufaa jira. Agaraa daddafaatii bakka qabadhaa tasgabbaa. Sirni kun sirna gaddaatii beekaa waca baay'eellee hin barbaadu obboleeyyan keenya. Warri manguddoodha, warri bakki isin barbaachisu bakka qabattamtu bakka qophooftu irratti taa'a. Qeerroon keenya fi ergaa keenya geessanii ba'aa jirtan baay'ee galatoomaa waaqayyo sinaa kabajuu. Warra haftanis please. Dargaggoonni irraa karaa tasii karaa namni galu keessan kun gadhiisaa. Naannoo kana keessan gadhiisaa irraa. Reenki goota keenyaa dhufaa jira. Namoonni kuma hedduudhaan waliin jiru. Ammallee walakka hin deemne dafaatii nu ba'aa. Dargaggoonni keenya ammallee keessatti alaafitoonni gadhiisaa jechaa jira. Humna nageenyaa naannoo keenyaa karaa bitaaf karaa mirgaa kana dargaggoota taa'an kana akka isaan nu waanan nu godha. Maaliif har'a gahuu dadhabanii? Nama ajaa'ibsiisu bari. Faamiliin dhufuu jira jedhanii garuu namni
Family ni place. Family ni Fajr. Hagam-hagam akan menunjukkan. Eno. Hawaasni keenya sirna gootaa fi hayyuu fi qaroo keenyaa gaggeessina waan ta'eef ofiif wal keessummeessaa. Hin dhaga'amani? Ni dhaga'ama? Hawaasni keenya sirna gootaa fi qaroo keenyaa kabajaadhaan gaggeessina waan ta'eef ofii wal keessummeessaa. Nama guddaa keessan hangafa hayyuu keessan artistoota keessaniif qeerroo fi qarreen as jirtan iddoo kannaa fi wal kabajaa wal keessummeessaa waddeessisa. Nuti wal ulfeessinu guddanna waan ta'eef jecha akkasiin bareedna. Kan ni pilih. Furtuu konkolaataadhaan namni buustan isteejirra dhuftanii gosa isaa dubbattanii fudhattu. Furtuu konkolaataadhaan namni buustan. Cepat tu salah. Ifam cepat. Namni hundinuu har'a guyyaa kun guyyaa hayyuu qaroo keenya goota keenya artist qabsaa'aa nuu goobnaadhaa ittiin sirna gaggeessaa isaa gaggeessinu waan ta'eef bakka jirtanitti wal kabajaa wal irraa siqaa wal ulfeessaa kabajaadhaan akka gaggeessinuuf dargaggeessi hundiniyyuu tumsa godhaa bakka jirtanitti iddoo olii kannaadhaa hangafa keenya sheekan keenya abbootii amantaadhaa artistoota keenya hoggas bakka dhufanitti dafaatii karaa isteejii kan tol dabarsitanii kaan ammoo hogguu namni guddaan kan dhufu ta'e duraa socho'aa bakka olii kannaa adeemnu ulfinaan sirna ulfinaa kana gaggeessuun nurra jiraata waan ta'eef. Dirreenis bal'aadha. Namni gama keessaattis deemuu ni danda'a. Iddoon hundiniyyuu haala mijaa'aadhaatu jira waan ta'eef aduun qorrii qabuutiif artistii goota keenya qabsaa'aa Oromoodhaaf loogoo banaatis
kan kanarra caalan dabarsan waan ta'eef hundiniyyuu wal obsinee wal hammannee wal teessisaa deemuu qabna waan ta'eef waliin sin dhiphisinadha. Haalli koronaa amma jirus yaada keessa galchuudhaan namni wal hubachaa akka deemnuuf